كتاب 40 حديثة تربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الحديث حديثة السابع تربة. أنا برقية أبا رقية الرأودي فمي تميم بن أوس الداري. تميم المأوسي جدما الداريين غنديساتي التركفمه رضي الله عنه، الله نسر حاجالته، أن النبي نبيين صلى الله عليه وسلم قال جده مالتي نبيين الدين دينيني النصيحة نصيحة دينين نصيحة قفا دينين نصيحة مالي وامبراتي متي نصيحة جتشو مالي تولتو نما بروتيف جيسو تولتو نما بروتيف دبرسو قل ليساني sharri biraa osoo hin qabaatin qalbii irraa nama birootiif toltuu dhaamuu yookaan dabarsuudha. Qulnaa ni jenne jedha Tamiim ibn Awsii kuni. Liman eenyuuf akkanatti qalbiidhaan khayrii dabarsina yookaan waan gaarii dabarsinaaf jennee gaafannee jedha. Qaala ni jedhe nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lillaahi allahiif rabbiif wali kitaabihi kitaaba isaatiif wali rasuulihi ergamaa isaatiif wali a'immati imaamman المسلمين مسلموت عتيف إمام مسلموت كجدو يكلم قبا توكو علماء جتشودا لما فانمو بلشيتوت يجودا وروتا أنغو ورسياسة كان يجو وعامتهم هند مسلموت عتيفس وليجنا مسلموت وكان هند مسلموت عتيف كيري وكان نسيها دبرسنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم رواه حديث كان وديسه مسلم إمام مسلم حديث كان إمام مسلم تو وديسه إن شاء الله tokko isaatiin hadiisa kana ibsa isaa haa ilaallu. Ana bi ruqayyata ka jedhu abbaa ruqayyaa ka jedhu kun maal jedhama jennee dubbanne yeroo darbe kunyaa jedhama jenne. Ruqayyaa jedhama malee ruqiyyaa miti. Ruqayyaa maqaa kanallee sirreeffatu qabna. Tamiim ibn Awsin ad-Dari. Tamiim ilma Awsii kuni hadiisa waa'ee dajjaaliitii wal qabatu hadiisa cimaa tokko warra dajjaaliin arge keessaa tokko yeroo san kiristaana ture sababa dajjaaliin argeef jecha waa'ee nabiyyiillee dajjaali itti himee jennaan deemee nabiyyii bira dhaqee waa hunda itti himee booddee islaamummaa qabate dura kiristaana ture. Seenaa isaa inshaallah yeroo biroo waa'ee dajjaalii keessatti ni ilaalla. Nabiyyi irraa hadiisa kana odeesse. Hadiisa maal jedhu addiinuun nasiihatu. Hadiisni kuni hadiisa cimaadha. Islaamummaa keessatti hadiisota iddoo gurguddaa qaban keessaa hadiisni tokko kana. Ulamaa'iin maal jedhanii ahadu arbaa'i diin tokko arfaffaa islaamummaa kana hadiisni ta'u hadiisa kana jedhan. Hadiisnummaa xiqqoon kun islaamummaa kana tokko afraffaa isaa of keessatti qabataa jedhan. Waan guddaadha, hiikkaan isaa waan guddaadha. Mee inshaallah tokko wajjin ilaalla. Nasiha jechuun akkuma amma dubbanne ikhlaasu shay'i isaalul khayri lil ghayri khayrii nama birootiif dabarsu qulqulleessanii qalbii irraa khayrii qaama birootiif dabarsu. Eenyuunfaaf dabarsinaa waa shaniif jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rabbiif, kitaaba rabbiitiif, ergama rabbiitiif, a'immaa muslimootatii fi hunda muslimootaatiif jedhan. Ibsa kana aalimni guddaan Sheekh Ibn Usaymiin jedhaman rahimahullah sharhii isaanii hadiisa kanarratti kaan irratti haala bareedaadhaan dubbatanii jiranii inshaallah kitaaba isaanii seenneetiin ilaalla. Sheekh Ibn Usaymiin rahimahullah aalimni guddaan kuni kitaaba isaanii sharhii 40 keessatti haala kanaan ibsanii jalqaba hadiisni kuni akkam jedheetiin dhufee addiinuun nasiihatu ka jedhu hadiisa birootiin yeroo sadii akkas jedha nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Diiniin nasiihaadha, diiniin nasiihaadha, diiniin nasiihaadha jedhanii yeroo sadii dubbatanii. Tokkoffaa ka'een nuti rabbiif nasiihaa gochuudha. Rabbiif nasiihaa gochuu jechuun maal jechuu? Waa lama of keessa qabataa jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaa ikhlaasu li'ibaadati lahu. Ibaadaa rabbiif qulqulleessu. Ibaadaa dalagan kana yoo dalagnu eenyuun qofaaf dalagu rabbiin qofaaf qulqulleessinee dalagu. Lammaffaani الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ربي فرقابه لا تقوم ما إساء إبادة إساء كيستي دلقالي إساء ومو هيرو دلقالي إساء كيستي ربي نقف الدباسو أسماء صفات إساء كيستي ربي نقف الدباسو وان كان قلبي نقول كل سنة رقابه لا إكلاس ربي نسيها ربي فقوتو جتون وانتو تلمان كنين of keessatti qabata. Ittaan seeni lammaffaani wan nasihatu li kitaabi kitaaba rabbiitiif nasihaa gochuu jechuun maal jechuu waa'ee of keessa qabata.
Tokkoffaan kitaaba rabbii irraa deebisu. Kitaaba rabbii irra kijibamu, quraana irra kijibamu, quraana irraa deebisu fakkeenya. Lammaffaan tasdiiqu khabarii tasdiiqan jaazii mallaa miriyata fi quraana kana dhugoomsu, waan inni dubbate, waan inni odeessu, waan inni of keessaa qabu dhugoomsu, dhugaa dubbata jedhaniitiin amanu. Inni sadaffaan imtisaalu awaamirihi. Awaamira isaa ajajoota isaa hordofaniitiin jala deemu. Arfaffaan ijtinaabu maana haa anhu, waan inni irraa dhorke ammoo irraa fagaatu, waan quraanni kun irraa dhorke. Inni shanaffaan an tu'mina bi'anna ma hadammanahu min al-ahkaami huwa khayrul ahkaami. Ahkaamni murtiilee inni of keessaa qabu murtiilee addunyaa kanarra jiran keessaa murtii caalaadha jettee qalbiin dhugoomsitee amanu. Inni jaffaan an tu'mina bi'anna hadal quraana kalaamullaahi, quraanni kun jecha rabbii jetteetiin amanuudha. Waan jahan kana of keessaa qaba jedhani. Ittaansee rasuula rabbiitiif sallallahu alaihi wasallam nasihaa gochuu jechuun waa hedduu of keessaa qaba. Tokkoffaan tajriidul mutaaba'aati lahu, isa qofa hordofu, kabiroo hordofuu dhabu. Lammaffaan inni ergamaa dhugaati jettee ka hin kijibin, ka kijibni illee itti hin himamin ergamaa dhugaati jetteetiin amanu. Inni sadaffaan wanti inni dubbate hundi, wanti ergamaan kun dubbate waan fuulduraa ta'e, waan ammaa ta'e, waan dabree ta'e, wanti kamuu dhugaadha jettee amanu. Inni afraffaan antamtathila amrahu, ajaja isaa hordoftee jala deemu. Inni shanaffaan antaytaniba nahyahu, dhoorkaa inni irraa dhorke waan inni irraa fagaadhaa jedhe irraa fagaatteetiin irraa deemuudha. Inni jahaffaan antadhubba an shari'ati, shari'aa isaa irraa deebituudha. Kijiba shari'aa isaa irra kijibamu deebii irraa kennuudha. Inni torbaffaan anta'taqida anna ma ja'a an rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam fahuwa kama ja'a anillahi fi luzumil amali bi. Wanti rasuula rabbii irraa dhufe akkuma waan rabbiin irraa dhufeeti. Qur'aanaa fi hadiisa illee ijuma tokkoon itti amanteetiin jala deemu. Hadiisa nabiyyi hordofuu jechuu. Inni saddeetaffaan nusratun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ergama rabbiitiif tumsa gochuudha. Yoo lubbuun jiran isa waliin taatee inaa isaanii taatee isaa wajjin lolteetiin tumsa goota. Yeroo isaan hin jirre kanatti ammoo sunnaa isaaniitiif tumsu. Sunnaa isaaniitiif tumsuun itti dalaguudhaan ta'ee akkasuma barsiisuudhaan kallattiilee garaagaraatiin tumsuudha. Inni ittaanu a'immaa muslimootaatiif nasihaa gochuudha. A'immaa kan jedhu waa lama of keessa qabataa isiniin jedheera. A'immaa jechi jedhu jam'ii jecha maal jedhuuti? Imaama jedhuuti. Imaamni tokkocha, a'immaan ammoo imaamota jechuudha. Imaamni lama of keessa qabataa jenne. Tokkoffaan ulamaa'iidha. Lammaffaan ammoo eenyu umaraa yookaan warra aangoodha, warroota bulchitoota jechuudha. Warroota kanneen of keessa qabata. Ulamaa'iidhaaf nasihaa gochuun waa hedduudhaan. Fakkeenya ulamaa'ii jaalatuu, ulamaa'ii qarqaaruu, kabajaa isaanii irraa deebisuu, wantoota kanneen of keessa qabata. Ittaanseetiin inni ittaanu maaliidha? A'immaa muslimootaatiif yookaan imaamman muslimootaatiif nasihaa gochuu. A'immaa muslimootaatiif nasihaa gochuu jechuun maaliidha? Tokkoffaa isaan dhuguma i'tikaadu imaamatihim wa imratihim. Isaan imaamman kenniin jedhaniitiin jala deemu. Yoo imaamni muslimaa ka jiru ta'e. Inni lammaffaan nashru mahaasinihim, waan gaarii isaanirraa facaasuudha. Waan hamtuu isaanirraa dubbatuu dhabaniitiin maqaa isaanii balleessuu dhabanii waan isaanii waan gaarii dubbatu. Ittaan sun inni sadaffaan imtisaalu maa amaruu bihi wa maa nahaw anhu. Waan isaan itti ajajan jala deemu, waan isaan irraa dhorkan ammoo irraa fagaatu. Waan rabbiin faalleessutti nama najajiniin. Akkasuma itti inni arfaffaan maalidha? Satru macaayibihim maa amkana. Eebii isaanii dhoksuudha. Kallattii kanaan imaamman muslimootaatiif nasihaa godhanii jechuudha. Inni shanaffaan adamul khuruuji alayhim, isaan irratti bahuu dhabu. Isaan irratti bahuu dhabu jechuun mootii muslimaa tokko yoo kufrii kallattiidhaan irratti argan malee isaan loluu dhabu, ajaja isaa keessaa bahuu dhabuudha. Ajaja isaa keessaa bahuun shari'aa faalleessuudha. Kanaaf irraa fagaatamuu qabaa jechuudha. Inni ittaanu aammaa muslimootaatiif akka muslimoota walii galaan, muslima akka walii galaatitti nasihaa gochuuf barbaachisaa. Nasihaa gochuun kallattii kamiini? Wannusuri yaa aammatil muslimiina bi'an turdiya lahum almahabbata. Jaalala mul'isuudhaan, fuula kee isaanii ibsuudhaan, salaama isaanii jechuudhaan, khayrii isaanii dhaamuudhaan, hamtuurraa isaan dhorkuudhaan, isaan qarqaaruudhaan, wantoota kana fakkaataniin ummata muslimaa hunda khayrii dhaamuufii qabna, waan khayrii ta'e isaanii dabarsuu qabna jechuudha. Hadiisni kun hadiisa waan guddaa of keessaa qabuudha. Daangaa jedhan ulamaa'iin nasihaa kaafiraafillee gochuu barbaachisaa jedhan. Kaafirri yoo osoo nasihaa kanamarra barbaadu ta'e kaafiraafis nasihaa gochuun dirqamaa jedhani. Akkasii islaamummaan amantii guddaadha, amantii bal'aadha. Amantii khayrii walii dhaamuu, khayrii walii dabarsuutti ajajuudha. Rabbii muslima nu taasise. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Waan isiniif hin galiin koomentii irratti gaafachuu dandeessu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.